Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas har'a daantelii waliin hojjenna. Daanteliin kun kan adda ta'e wayiiti haala kanaan akkanatti eegga hojjennee xalafannee raawwanne kirrii keenya haala kanaan kirrii keenya eegga furdifannee marannee raawwanne maal goona kirooshii keenya bidanna haala kanaan itti goggossineetuma hiifama kirooshiin harkaa ba'e haala kanaan haaluma kanaan haala kanaan akkanatti dhaannee jirra jechuudha. Eegga akkanatti dhaannee raawwanne amma maal goona akkanatti sassalata kana hin dheereffanna akkanatti xiqqooshii ammasi qixa sassalata kanaatiin akkanumatti hiffidanna haala kanaan himti baay'ifanna jechuudha. Kunooti haala kanaan dhahee jira afur dhahee jira amma limuu keessa marfee keenya godhannee jirra. haala kanaan
akkasii isiniin jedha. Kunuuti haala kanaanii dha'ee jira jechuudha. Kana dammoo amma walitti qaxxalla asitti marfee kiyya qopheeffadhee jira. Kazaan በኋላ haala kanaan keessa deebinee ammasii kanasii haala kanaanii walitti qaxxallee jirra. haala kanaan egaa walitti qaxxalleen booda maal goona, shutaa isaa kana walitti gadi saamna jechuudha. Egaa walitti saamneen booda akka inni nu jalaa addaan hin jajallanne haala kanaan oli hin qixxeessina. Kun haala kanaan ol qixxeessine maal goona, kan jidduu keessaa kana jirgim goone haala kanaan hin guduufanna. Eega guduufanneen boodatti maal goona, maqasiidhaan hin muranna. Haala kanaan kana eega ol qixxeessinee raawwannee kunuuti isinitti mul'ata natti fakkaate. Kuni duuba isaati, kuni dammoo keessa isaati. Amma dammoo kan jidduu kana keessa godhannu maal goona, haala kanaan olitti haala kanaan akkanatti eega walitti xamaxamanneen booda haala kanaan dhiifama. Haala kanaan walitti haaluma dura dhoofne saniini akkanatti maaliif kirrii furdaa sila ta'e kirooshin keessa ba'uu didaa sirriitti haala kanaan akkanatti eeggadhaanii booda
kana haala kanaan hin guduunfanna akka isheen jalaa hin hiikkanne. Eega guduunfannee raawwanne haala kanaan maal goona finni maal goona asitti haala kana hin guduunfanne jechuudha. Egaa haala kanaan guduunfannee booda kana haala kanaan hin murrarraa'e kunuuti haala kanaan hojjennee jirra jechuudha. Daarii isaati irratti illee nan dabala haala kanaan garuu immoo kun haala kanaan hojjedhee jira. Dura itti dabaluu barbaadeyyuudha daarii isaatitti garuu laalee waan jedhu haala kanaan iyyuu bareeda. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Kun kana fakkaata haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Kuni ala isaati, kuni dammoo duuba isaati jechuudha. Kara lafatti oolu jechuudha. Haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu Tuuktaataan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha viidiyoon kiyya har'aa asumarraan goolaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Isiniin jechuu jaaladha.